Jalqabaa kaarotii lama sooftanii xixiqqeessuudhaan mummurtu. Kaarotiin tushuu kalee eeguudhaaf ni gargaara. Sirna bullaa'insa soorataas ni tumsa. Inni lammaffaan burtukaana. Burtukaana quncisuudhaan xixiqqeessuudhaan mummurtu. Burtukaanni cirracha kalee keessaa ittisuuf gargaara. Sirna bullaa'insa soorataas ni fooyyessa. Keemikaalota summaa'oo ta'an balleessuun seelii tiruu namaas dhibee irraa ittisa. Inni sadaffaan loomidha. Loomis qola isaa irraa baastanii xixiqqeessuudhaan mummurtu. Akkuma burtukaanaa loominis cirracha kalee irraa ittisuuf gargaara. Akkasumas garaachi keenya asiidii barbaachisaa nyaata oomishuuf gargaaru akka oomishu taasisa. Tiruu namaa immoo si'aawwaa taasisa. Wantoonni summaa'oon alatti akka ba'an taasisuun. Afuraffaan jinjibiladha. Jinjibila soofnee xixiqqeessinee mummurru. Jinjibillis dhukkuba kalee ni hir'isa. Egzaamii soorata bulleessuuf gargaaru maddisiisuufis ni gargaara. Wantoota barbaachisoo hin taane caccabsuunis bakkeetti baasa. Inni shanaffaan aappiliidha. Aappilii irraas qola baasuun xixiqqeessinee mummurra. Aappiliin kaleedhaaf baay'ee barbaachisaadha. Maaliif asiidii oomishuun wantoota summii ta'anis ni balleessa. Tiruu namaas ni gargaara. Kana hundumaas erga qopheeffannee ja'affaarratti bishaan kubbayyaa tokko yookaan miliiliitira 150 wajjin meeshaa cuunfaa ittiin qopheessan keessatti walitti makna. Bifuma kanaan cuunfaa kana hojjettu jechuudha. Cuunfaa kana dhuguunis egaa kalee keessan ni qulqulleessa, sirna bullaa'insa soorataa keessan ni to'ata, tiruu keessanis ni qulqulleessa. Torbaniif ganama yoo fayyadamtan gaariidha. Mata duree kan biraa barbaaddan koomentii godhaa. Horaa bulaa. Kutaa lammaffaa kana keessatti guyyaa 3 keessatti akkamitti akka kalee fi tiruu keessan summiiwwan irraa qulqulleessuu dandeessaniin isinitti hima.